Ranatti naafuun barbaadu natti qannaataati qinaataa maal jetti mucatti arsii naanii dhaanate waan ati jette kun anaaf naanii nama besti friendii bar maal jedhaanii turte bontuu maal isiin jette dullatti ani anak nama akka keetii miti jechuudha qoshaashaa kushiinaa arabaa immoo waggaa 5 dalagee hin naqu amma taa'ee manyaan hayyee yoommoo nama bira deemte akkana taate ati bar ishaan illee tolan deemeeyyuu alhamdulillah birrii kiraama naa kaffaladheeyyuu ishoon deeme kunoo laftu ramadaana naa argaa rabbi ati immoo maalattee kushiinaa distee arabaa miicitee birrii keetiin dhiira ijaazaa buufattarii bar ande namni bar waa lama dhabu bar ati maalattee birrii keetiin bar ofii keetii kaffaltee dhattee wajjin bultaa bar asuma irratti akka waladda taane bar anaanaa kaffalameen ati immoo kaffaltee bar shintaam Sari ane ma jolleen ko atar du'a jechuudha abbaan barbaane barateetteerumaan arsiifeetu baaleefeetu jimmaafeetu anatu dhiisee taara bar lifaaca deemtee wasaka haadha keetii abbaa manaa kootee ijoollee biyya kooteeti bar min taa'u qaalleesh silassu dammoo ati tuuneeru min namni sagal bakka sagal waraanamtee salbaan kee tokko jira himaan ani koo halaala bar abbaan manaa kiyya bar namatu waan nutti gootee naan addaan baane malee na jaallatan an jaalladhaan rabbi jireenya gaarii isaa jiraachisu በሶስት ወር ነው የተለያየን ጋይስ ምን ታውቃለሽ ስለኒያቺ ኢብዲ ሊፋጫ መንዳቦ ከየ ከዳዴን ታተከቲ ሲሳ አባን እርግቴ ሲከሰ ገልቴ ባቱ በር አነበር ነሚጉ ያተኮና ወጅን ቡላ ከነም ኑረ ነይኒ ጀነተ ከሳ ወጅን ቡሉ የቴቹን ቆሻሻ ብሪኛቹ የቲያቴቹን ቀሮን በር ቶርቶራ ሀደከቲ ጃርቲን ሳዩ ገባብዱ ታናን ዲሴ ሲዋስቲን ጎዶ መጉያ ለመሲ ከሰ ካይሲ ከሳ ባሴ ማዲ እነማ ገባብዱን ጃለቱ ኒ ዱበርቲ ገባብዱን ጃለት አቲ ጫማ ከ መነከና ወረበልካ ባገርሲሱ Diqaala jechuudha ana bar ana nama akka kooti kana meeqatu daraabon tuuti oromoo kutaa 11 jechuudha bon tuuti guyyuma tokko ilmoo tokko nu dhalisi nama meeqannaan jedhaaraan wallahi wabillahi warabbil kaaba oromoo kutaa 11 tuan bon tuutuusi wajjin guyyaa tokko bulani ilmoo sirraa argatanii addaan ba'anii naan jedha baran ande ani bar nuura layni jannataati bar enya ko yaala meekap yaala xifir qalam yaala tsaguri akkas godachuu imbareena bar nu kuulif chaapis dikiidha Embeetatu ansurree keessa bu'een beeku malee meemee surree koo footoodhaan gaasheen gadhiisan tokko laadha surree yoo nufadhe narraa bareeda garuu anqeensa rakkabadhu fuula kootti akka namaa waan goggodhu an akkasumatti rabbiin na bareeche garuu abbaa manaa kiyya gaafa na fuudhe qumxaan bira ta'an nin bareeda offanni narraa bareeda gaayis caamaa dheeraa uffachuu nan barbaachisu dhaabe kiyya rabbiin gaala godhee na uumeen warabbal kamee komaandar kottu ol bahime mee kottu komaandaran akka du'aa kanatti hin bareedu dheertuu mitiyan komaandara meekaappii dibadheen bakka namina jaallatuudhaan nan dhufaan hudduu keessa jirbii kaadheen nan deemaan gaayis hudduu koo keessan takkaa takkillee jechuudha isboonjii kaadheen istoofrullaan jedhina addaame ijaazaan namaa bu'ee na seetammu isin amma soddomee ramadaanii qabnaan ganaa bakka ijaazaa barbaaddanii nattiin qaqqareenaa dhuftanii quraana rabbii yoo ta'e alhamdulillah qareera rabbii yaa ayyuha allazina kafaru jenne allazina amanu ittaqullaha jedhe gaayis ani bar dhiira of taate na fuuti ana bar namni guyyaa tokko na qammaseenaan adda bahe baran wallahi oo durba sagal fuudhe jechuudha ayi bontu edhaa bar awwaanuman nama caalee wallaale wallahi billahi rabbiin jaalala koo immoo oromoo ilillaa galata bontuu jedhi maali anna mana asmasa wallahi akkana naan jette imaam maalen godhan jedheeni mana kanatti kuno meeri na bira jirte jechuudha meeri miskiini sun amma biyya gal adraamu caa kana maalen godha innoo maraateera na jaallatan immoo jaalala obbolummaa maliin qabu biyya kana fiizaan ko dhufeera namichi kun gaafa natti dhaqe utaallaa lafatti na baasa inul faata akkanatti footoo saachi garagalchee ilaalee dhaaba kooti wal bira qabe akkana walitti keddee ilaalee kunoon irra bu'e dandee warra bu'e jedhee wallahi wabillahi akkaman godhenna ati gowwaataa taanaan jette warabbal kaaba janajjanii dhaqii jette annaati geesse zorbal baakkinaan jedhetti araadaan ammoo mucaana jetti rabbiin ilaa kunoo ramadaana kana naniisisin araadaan ammoo intaloon qaluuxeedhan dhiira kana nyaachuu beettanii shuwa hin bareeddi immoo xiqqoo beettanii maan kun wallahi sababuma siin bareedduun hin arrabsu xiqqoo gabaabbatte malee hin bareeddi na azzansiisti miskiina garuu maaliif akkasiin akkana natti duulaartu wallaaliyan maal akkan isii godhe nagaadhaa wal biraa baane sababa namaa wal lollee addaan baane erga na biraa adda baate qeerroo jala fiiddi qeerroo jala abbaa manaa koo jala Habibtiitiya Itoophiyaa jirtan masa inni si hojjechuun danda'u tu meeshaa sargite warabbale kaaba suyuudii buutaa fi bar wallahi footoo kaafattee jechuudha morma keetti kaattee deemte jechuudha tu meeshaa abbaa manaa kiyyaa sana argite warabbale kaaba morma keetti diratte jechuudha akkanatti ittiin eenyu jedhaa fi deemte jechuudha garuu tu san argin biyya galte alhamdulillah rabbil alamin tu sin qammasin si jammar dammoonni nama akka keetii kanallee qammasu nama muudii qabu qammasa
Akkasin siin jedha aamin bal jetti ijoollee wayii jechuudha. Nan tuqina ani isin hin tunne. An kana tuqaa jiru Suudaanii geemii qaxaroon irratti qabate kana. Suudaanii geemii qaxaroon irratti qabate kana ani Oromoo qulqulluudha narraa dhowwa. Imaan an siin tunne nan tuqin. Mana namaa galtee waa'ee koonaa sayin. Birri yoo ta'e kana booda siif hin ergamu. Maaliif dubbiin dhumeeraa inni geemii isaa taphannaan hin bada miidiyaarra. Anoo namni waa'ee koo haasa'u miti waan barbaaddan naan jettan gadi bahee maqaa namaa haasa'an. Sigale shilifataa ana waa'ee koo haasa'ina biftitiya. Maa maqaa kootii malee jireenya jiraachuu hin dandeessu. Maqaa kootii malee birrii nyaachuu hin dandeessu. Geemii immoo sadaqaa yoo ta'e habibtitiya. Oromoo miliyoona 60 Oromoo kutaa 11 jiru gadi bahii taaptaam naa godhaa dileenca sii kennite Oromoon. Alhamdulillah jedhi taphadhu. Kunoo qeerroo nuutuu takkaa jechuudha Suudaanichi kun jechuudha nuutuu takkaa akkamumatti namni geemii taphate dura rabbiin gara keenya fide leesh maallaqa dhume waan ta'e. Kanaafuu sheer godhaa guys. Sheerii koppii linkii naa godhaa guys. Koppii linkii godhaa. Koppii linkii naa godhaa hundi keessa. Kaakuun dubbatiin oonaa arrabsuu barbaadde of ta'iti akka mana banadhe kanatti mana banadhu na arrabsi. Maaliif mana namaatti feemesii nama gootaati. Tokkoffaa fooluu argatta yoo na arrabsite leesh an feemesii addunyaa kanarraa seenaa galmeessitedha. Utuu daabboo tokko namaan ergin jechuudha. Akkasitti akkana goone sana gaambeetta sitti himuun. Daabboo quba ofitti naxxaminaa min jette immoo agora balkaabaa quba koo jechuudhaan yeroon istinjaa godhadhu qofa salaatu qofa istinjaadha dhiqachuu dhaqa malee quballee akkatti ofitti galchan hin beekuan. Sii kan waan akkanaa beeku warra balkaabaa anaa miti jechuudha kun. Anarras hin jiru kun baalagii jette. Bayya jalaa guruun cilla bayya jalaa saree hayawaana keessa na dhaban. An dantaa keessan isinitti hin qabuun. Baalageen isin warra balkaabaa baalageen isin jechuudha. Kanaafuu jechuudha Laylatul Qadriidha astaghfirullah yaa rabbi naa dhiisi yaa rabbi yaa Allah na qajeelchi. Kanaafuu yaa rabbi natti hin ilaalin amma ganaan salaatee toobadha. Namicha kana intalattii kana achi deemtee galgalaaf ganama barsiisaa keenyaafis galatoomi ulfaadhu siin jenna baga nagaan nuuf hidhattee deemaa jirta. Diyuut naan gootu ati geemii kiyya diyuut naan gootu an Oromoo miti. Diyuut naa godhi silaa sagalee naa hojjechuu diddeemii barsiisa tuunan nama hunda dura natu sitti mate barreeffama ni qabna waa hunda ni qabna diyaaspooraa dhaamna dura hojjette isaa barsiisa tuun akkanatti si jaalladhu ana dhiistee isaa hojjette ana sagalee guuyoon naa hojjete nama duniyaarra jiru naa hojjete amma immoo BBC ni Filiippiinii tokko naa hojjete.